caalaa kan caalu wanni nama gaddisiisu ilmaan Oromoodha. Obboleewwan keenya uummata Filisxeemii irratti yakki Israa'el dalagaa jirtu kan gartee akka malee nutti dhagahamuu fi gadda nurraan baane obboleewwan keenya ilmaan teenya gartee akka maletti gartee ajjechaan maqaa isaa Rabbi amanan qofaa fi fixaniif addunyaan teettee ilaalaa jirtu jechuudha. Kanani dubbannaa peejii hidhuu miti lubbuu teenya illee balleessan gartee obboleewwan keenya irratti gochi dalagamaa jiruu fi addunyaan afaan qabattee wal qooddee teettee ilaalaa jirtu kan gartee hadha osoo namni dhumatu gaafa namni gama isaanii amantii isaanii qabu dubbate wanni isaan dalagan godhan waan biraati jechuudha. Hadha garuu gartee ummata musliimaati dhumachaa jiru ijoollee daa'imman sabiyyii waa takka hin beekne gartee dhumachaa jiran xiyyaaraaf lafaaf gubbaadhaan tumanii wanni hundi summiitti darbatanii halkanii guyyaa biddatti qabsiisanii fixaa jiran jechuudha. Kana gubbatti ilmaan Oromoo waan dura kan dubbanne anaaf aabbichuulleen asirra walii gabba'uu yaana jechuudha. Anaaf aabbichuulleen ummata Filisxeenii irratti wal dura dhaabbachuu yaana jechuudha. Dhugaan haga feetes hadhooftu dhugaa wal himna jechuudha. Wanni waliin dhaabbannee wal gargaarree halkanii guyyaa duulluun maalii fi haqaaf dhugaa irratti waan jirtu gubbaa waliin dhaabbannee sossoo qabna jechuudha. Itoophiyaan yeroo gabaabduu keessa jechuudha kan kaayoo isiitiif ummata Filisxeenii wajjin dhaabbattee humanitis mirga ilmaan namaa dhumachaa jiru cinaa dhaabbachuun Itoophiyaan dirqama isiiti. Kana ta'uu baannaan mootummaan hadha jirus mootummaa kijibaati jechuudha. Mootummaa kijibaati. Kanaaf maaliif hafte Itoophiyaan keessa maaliif sagalee callisaa fudhatte kan dalagamaa jiru Hamaas gargaaruu miti. Nuti kan irraa dubbachaa jirru Hamaasii miti paartii siyaasaatii miti jechuudha. Kan irraa dubbannu ummata. Ummanni Filisxeem namni kamuu cinaa dhaabbachuu qaba jechuudha. Yahudaa warri dhiigaan isaa walii Israa'el Yahudaa ta'an yoo xiqqaate irra guddaan keessa warri biyya alaatiitti argaman kan waliin dhaabbatan Filisxeem waliin jechuudha. Itoophiyaan sababni isiin gartee dheengadda gaafa walgahiin godhametti sagalee isiidhaa callisuudhaan dabarsiteef waay kana Dr. Abbichuu yookaan muummicha ministeeraa ni gaafanna jechuudha. Deebii kennuu qaba kanarratti. Deebii gayaa. Ammoo deebiin biraa deebistu Itoophiyaan hin jiru jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa deebiin inni deebisu kan inni jedhu tokko illee hin jiru. Sirreessee waan kana ammas idaayyaan komiin qabduu jedhan. Ammas mootummaan Itoophiyaa gabbahuudhaan waan kana sirreessuu qaba jechuudha. Kanaaf jennaan innis ni beeka. Uummanni musliimaa Itoophiyaa keessa maajoritiidha. Wanni tokkollee sarara kun ilma namaatiif namoomaaf ilma namaatiif kan dhumachoo jiru ilmaan namaati. Ilmaan daa'imman dubartii dhumachaa jira. Hospitaalli dhawamee ijoolleen daa'imman keessa dhumattee dhukkubsataan kanaa miti. Hospitaala keessaa bayaa jedhanii nama gattee gulkoosii itti godhanii kee jiru jira nama baqachuu hin dandeenye manguddoo jira warra oksijiin malee hin jiraanne jira. Kun hundi osoo dalagamu taa'amu mootummaan Itoophiyaa sababni inni gartee sagalee ufii qabe yookaan liqimsee taa'eef nuuf ifaa miti jechuudha. Wanni qabsoofnu wanni halkanii guyyaa iyyinee wareegama lubbuu kennaa kafallee fi lubbuu ilma namaa rakkoo irraa hambisuuf jechuudha. Kana eenyullee dubbachuun barbaadan ni dubbadhan jechuudha. Haqaaf asteen haqaaf dubbanna. Haqaaf dubbanna jechuudha. Ilmaan namaa lafarraa haxaamaa jiran dhumachaa jiran. Yakka dalagamaa jira. Kun duguuggaa sanyiiti. Rabbillee irraa nu gaafata jechuudha. Irraa nu gaafata Rabbi. Anallee sillee irraa nu gaafata. Ilmootee mana laali. Haadhatee laali, jaartii tee laali. Uummanni Filisxeemadha. Ilmoo irratti ilmaan isaa irratti maqaa katabachoo jira. Reeffa barbaadachoo. Reeffa barbaadachoo seenaa addunyaa keessa waan hin taane. Du'aafuuf qopheessee du'aaf yeroo du'aa sa'aatii sakandii eeggata taa'ee jechuudha. Haqa tana wajjin dhaabbachoo qabna tokkoon kenna jechuudha. Kanaafuu gabaabduutti dhiifama ilmaan Oromoodha. Kun mootummaan Itoophiyaadha. Akkuma mootummaa kamii, akkuma biyya kamii, akkuma nama kamii yoo barbaade ol bahee Filisxeen haa gargaaru Israa'eliin. I don't care beekuu qabna eenyummaa isaa. Eenyu akka inni ta'ee mootummaa Itoophiyaa beekuu qabna. Eenyu akka ta'e beekuu qabna. Kanaan alatti waliin yaa'uun akkanatti hin taatu. Dhugaa walii himnee yaana jechuudha. Ilmi namaa kamuu yeroo miidhame amantii fedhe haa qabaatu. Gosa fedhe irraa bakka fedhe haa dhalatu.
ولين أبتشو قبنا نما كم يرو رفم يرو أجيفم يرو شر الدلقم جنات أبتشو قبنا جتشو كناب دكتور أبي أحمد علي را نتولني سجنات أبني الكني بويا يجيني وريجما كفلوف ugaa waan ati qabatteef amantii teetii fi miti oromoo waan taateef miti haqa dhugaa qabatta dhugaan deemta haqa waliin dhaabbatta haqaaf wareegamta jennee si wajjin dhaabbannee wareegamaa jirra kun Dr. Abiy Ahmad Aliitiif wiinaaw anni beeka rakkoo jiru maal akkasi cadhisiise ni beeka taa'uun qabu qilee haa buutu wanni qilee buute dhugaa walii yoo dhaabbatte rabbi si gargaara mootummaa si kenne kanallee karabbiin gadhaabee sii tumsu dhugaa waliin yoo dhaabbattee qofa tokkoof tokko akkasi marsan ni beekna yayyiin waraabessi murtii irratti akka waasiin kenne ni beekna ambaasaaddarri bakka san dhaqee eenyu akka ta'e ni beekna garuu ilmaan namaa sanyiin duguuggamaa jira qocaa simmuran jennaan rabbi keessa jiraa jedhe qocaa simmuran jedhaniin bineensi itti dhaqee warri fiiguu danda'u warri humna qabu warri utaaluu danda'u itti dhaqee qocaa simmuranii jennaan maal jedheen kaaliqu samaawaat wal ardi ka isinillee uume nallee uume ka dachiisamii uume marii tana keessa jira murtii tana keessa jedheen laa hin jiru jedhaniin eegasii hin ifaajinaa beenaa jedheen أنما ديمون دن دين نتيرة تكنا نجابا فتا خالق السماوات والأرض قروا برمي دبرات هزم ندبرو جانسن فلسطين اللي ومان تاتو إن شاء الله تمس ربي قبدي أبان في الغرغاري أبان في الإيسي أبان في الاتتمسي أبان في الاتدولي نور ربي أمنني بيك نجتو نبي ربي عليه الصلاة والسلام نوهي ميجرة لولي فلسطين في إسرائيل هذا قوياك يا ما ديما haga guyyaa qiyaamaa deema Israa'il Filisxeemii eenyu tumsa yoo addunyaan Israa'il tumsite Allah khaliqu samaawaati wal ardi fatara samaawaati wal ardi kagartee interneetni isaallee hin cinne ka misaa'elli isaallee hin dhumanne ka waraanni isaallee hin duune sigalee خالق السماوات والأرض فطر السماوات والأرض ربي جبان قدان قواكب كوان فد دلق كبوبي أجج كبشان أجج كدقاء أجج كغار أجج كلف أجج كون هند ورانا إسا كيوفد ملايكا بوباس كيوفد ملايكا إسا بوباس جيش إسا والله إساق أبا أماني فلسطين واتكن تو دو اللي إسان شهيد دو متي مالي شهيد دو نجري ناني والله إندون نقر إلمان دا إمام ببريد دوسا والله شهادة والكفسي افتبر وبوليسي كي شهادة كبتين علمي تكان قرن شنيجانا قر والله يرو قرتي قباتي يا رميقين توم إجول لي برارو ديري فتي بوتو الله أكبر تكبيرات الأفتير رد برسيتي إيه بكيا أمبيكن إذا قرر دائما توكتو أو ميرف نرسين دكتورة جلا في دوت الأفتير مال تسيط لغا كم جرت جنان وهم بشان قامك يكيسا يا أفكاتا جدين هيدا متاتو چتبر دو جرين هيدي متات چتيتي دين نقوتون كيسا لولا أجرا دكتور تيچي أرغيت dhagahi akka inni du'aa jiru beekee narsittiin hin beeni kot kot ijoollee tana gargaarraa dhiisee as deem jedheen inni lixu jira rabbii isaatiin gartee walitti dhaqu jira argee kootu jedheen maal jedheen du'u jira jedhee gaafate narsittiin boonne bar du'u jira narsittiin ni de doktorticha haga inni du'eeru in keessaa ba'u biraan deemu ta'e mimmaan gannatti isiin hin boohin jedheen ayyoo du'e ayyoo abboo buleewwan kiyya bira dhaqaa sigalee جنة أرجعنا إبري سالتا جرود جرا بري المتكا وسوسينا كان جيتو مال غرتي ربي كي يسيهما كي ساباتي كنت
نقري هذا إلمان أفرشاني عن شهيدي أرقد يبر نبدأ وجنة ينامي أبان قري الحمد لله كجر مال جنان شهيدي أرقد جد إبلون كي إبلون تيا برماتين كي يبوتون نا شهيدي